Dokter injiru. Maal taatanii? Obsi. Maali? Obsi. Maal taatanii? Kaleessa gaaffii dhaqee shuroo nyaadhee irratti kaleessa galgalan mana kaaffee dhaqee zarfoonii nyaadhe. Zarfoonii nyaadhee ka'ee as dhufee eebilaasiidhaa boqonnii tokkotti dabaladhe. Ammas tokko ambaashaa nyaadhu jedhe qormaata qabna boorimmoo ambaashaa sanan dabaladhe. Ammas ambichoo baadhaa jedhe bishaan gooddeenyaa gootii bishaan hiriyaa gootee qabis. Hirkisaa gubbaa. Hirkisi. Qoy suutu badeettaaf maqoo qoy. Qoy mana hundaa maalidhe hindaftu? Riizaaltii isaa eegnee wanta jiru bu'aa riizaaltichaa kan inni ta'a. Obsi. Dafi. Maaloo. Maali kaaffee sana utuma cufate? Dhufee riizaaltichi. Dhufeera. Maalidha? Dhibeen keetii coggaarraa fi biddeellee bobaa fi irraa qabdaa? Taayifoodiis akka jennu. Taayifoodii? Ijoo sini kennama. amma nama mataa dheeruuf iyyuu taayifoodii jettu si. Taa'e. Amma nama mataa dheeruuf taayifoodii jettu dafi ma. Liqimsa naa kenni. Achi zori. Liqimsa naa laattu. Achi zori. Infinite. Hello. Hello. Maal jettanii? Sagantaa. Narratti dhiisee dhaqee dooktar. Maal jettee? Ijoollee faara. Yookiin isaa jira kunoo daandii qabadhee. Doktorri nama maaliin marfee keessatti dhiisee daawwalanii waamainaan fiigee sokke ajjeesee olee mucaa. Maarri yaadannu kaa? Gosa sammuu kam goone yaadda? Akkana sammuu gosa sammuu wal geessine deemna nuti. Akkuma ni qabaatamu immoo? Akka hin fayyaduudha garaa.